Walgahii nama siyaatilitti beektonni teennoo walgahanii turanii argee jira jechuudha. Yoo dhugaa siin jedhe ani ofii kiyya I'm completely changed 360 game because akkuma siin carraa ta'ee waan namni marti deemuuf argee beekta. Akka Oromoo hangam keetti isaa bututaa yoo ta'e ofii kiyya argannu keessa oola community yoo taate warra community leaderii waggoota 3 dabre 20 hanga 23 afran dabre jechuudha. Community leaderoota waliin dalagaa ture jechuudha. Every community leader ofii keessaaf vote community takkaa lama ni jirti. Achiin achi I was engaging the Oromo community leaders. Wara Congress tille jara fida, Congress maal yaada, ajamp yaada tokko sitti mee jedha gammisi deebisa gaafii kan ka'e. Gaafii tokko maal gaaf tokko bara 2021 tu Jawaar fa'anii kamiin dura State Department maan nu gaafatte Oromooni mee maal feetanii nu fidii naan jedhan. Okay, 21 keep in mind 21. So ofii kiyyaa dubbachuu akka dhaabatti illee namaa hima danda'a. Garuu maal godhee koominiitoota walitti qabee maal feetanii jedhe. Akkasumas immoo dhaabbilee illee gaafii nu gaafatame maal feetanii beektota illee akkasuma maal feetanii kan hin jedhu asirraa katabee jira jechuudha. Gabaabinatti kalee dhiisii hadhallee Oromoo waan fedhuun waraqaanii wanni jiru tokko hin jiru. It's not clear. Yoo atillee argumentiin hangachuu dandeetta. Qabxii sadii kennineef State Department san keessaa waa'ee hidhamtoota akka Jawaariif akka ba'u was a priority ture jechuudha. Sirriitti katabee jiran jechuudha. Irrattillee anyway of duuba si deebisuufi kan warra kanatti argee jedhee again waa hedduu beekumsa dhabuun hin mala. What I mean by that is I might not be aware sigalee sensii kiyyarraa sitti makaataa mana gaafattee fi warri kun akkuma nu jirru gammachuuf sirba keessa jirammoo shakkiin sodaan ni jira akka jedhu isaatti na gaafattee fi I didn't sense it. I guess over there was overconfidence. They got this kajaru njiramiti. I mean, perhaps illusion Jawari tille jiramiti. It was just Jawari barkuma bidama sigale sagale ni kabacha ture. It was highly when akamati miti jechuki barbadeetini. So Jawari inda kusma saati bakka illa sejara. Even though specifically Kamali fi Marara warsadin kana yaadaan godhu marattu himee jira privately tokko tokko jinaa sey jechuudha. Kan irratti argee jedhe there is a case hurra it was obvious betta tokko qofaa miti bar case hurraadha. Warra taa'ee ilaaluuf abaa'oon tokkotti fakkaachuu danda'a. Including even kafaa ollee si galee even dhaaba jaal Kamaalillee akkas case is extremely weakness akka jiru. Lammata gammee yoo of sossobna jenne malee Oromoon guutuu jirattu yoo fagoo laaltu beekta amma fakkeenya beekta samiirra kortee ardii kana laaltu ardiin tun biluu fakkaatti miti agartee jirta kubbaa olaaltee jirtu garuu keessa gadi buutu magariisatu jira daaratu jira waa hedduutu jira garuu gubbaarraa ogallaaltu just biluudha. Oromoo akkasitti olaallee jennu this strong party fakkaatee jira garuu keessi isaa extremely hurraa akka ta'e it was obvious to me. Obviously sanaaf as geennee jennee garuu I'm pretty sure waa hedduu garuu achi booda kaniini tokkoof tokko olii eda'eetiin maaf karaarraa baane Oromoo completely daaraa ta'ee jedhe jechuudha. So maaf karaarraa ba'u qofa otoo hin ta'in beektaa mootummaan amma hangoo jiru waggaa 30 biyyattii of duuba deebisee jira. Jijjiiramni ka dhufe waggaa 5 waggaa 6 ka dhufee jedhe waggaa 7 guddatee jedhe garuu jeeqominsa addaa dhufee waggaa 40 waggaa 50 of duuba deebisee jira. Uummata Oromoos uummata Itoophiyaas akka malee dammaqsee afidee jira jedhee argumentii kaa'ee jira. So I don't know. Argillee hin agarrellee jedhee haa deebisuudha. Because waan tokko sammuu kiyyooti yoona dhufu maal of gaafa dhabeetta. Beektonni teenna kanarra 10 baratan ka beekani waan laafaa kan akkamitti irra gahuu dhaban kan jedhutti because sabni ofiin saba guddaa ofiin jedhu ofiin sigalee we are the majority. You disagree godhu. Sabni ummata beekaa biyya alaa kana keessatti warri Oromoon PhD qabdu dhibbaan lakkaa'amte. PhD ka qabdu dhibbaan lakkaa'amte jechuudha. Ummata PhD qabu dhibbaan ka lakkaa'amu otoo qabu baay'ina otoo qabu biyya badhaatuuf qabu bararraa gadadoo bara mararraa iyyuu ummata sigalee sammuu hamilee cabsu nama akka sigalee beekta qilee qotuu agartee qilee qotaa jirra. Ani amma conclusion argee jedhee karaan irra turre manni sandii yookiin daaraarra ijaarame beekta gammee hin dhaabbatu yoomiyyuu. Jijjiiramni 18 dhufee jedhee
jijjiirama daaraarra ijaarame ture gamme. Alaa yoo laaltee jettu akkasii hardhallee konserniin yoo dhugaa sitti mee jedhama walgahii amma warra beektota keenya kaama sirra argaa jirtu. I have a major concern and major concern critically jaratti hedduun qaba. Yeroo as dhufnee kijiba gurguruu suuraa sigalee as goone as geene jechuun goonee jirra san. Umriin sanii nurra dabartee jirti sigalee yeroo duri waa goonee suuraa kaanii maxxansinee jenna maaliif uummata ofiisuuf jechuudha. Amma yeroon sun darbitee jirti jedhee ni ilaala sigalee yeroo suuraa kaanee kana goone jennee maxxansinu bira darbe jedhee ani gaafa 18 jijjiirama finnu koongirasii akkasitti dhiibnee jijjiirama yeroo finnu sanii dhugaa Tigree TPLF aangoorraa alatte fageessinee sakandii tokko yaalleen beeknu. Jawaar waan dubbatu of course inni dhagahaa ture jechuudha. Akka namaatitti garuu yaadeen beeku gammii yoo dhugaa sitti misigalee kaayoon keenya tokkoof tokko waan jibsu. Achi jigiinsaan booda maaltu dhufaa uummanni keenya yeroo TPLF aangoorra jirtu relatively dubartiin gadi baatee galtee turte gamme. Dubartiin at least hin godeedamtu jechuudha. Hanga hadhaa kan iyyummaa keessa jiru kana hanga mootummaan Oromoo irra jiru. Mootummaa biraatti karra jiru miti. Ganda ani itti dhaladhe kabulchaa jiru ijoollee ganda tijaati ijoollee fiiga dhiiga kiyyattu hattuu kan nama sagaagaltuu taateetiin kan biyya balleessaartu kan uummata hataa jirtu uummata wajjin dhalannee guddanne kana jechuudha. So ani I am very pessimistic. Suuta jedhee dubbadha bakka kana irratti gamme beekta maasitti fakkaate otoo mootummaan aangoorra jiru wayyaa qabaatee jedhee warra adda siyaatilitti wal ga'e kana jabeessee qeeqee jira. Maaf qeeqa'u jedhu takka lama sii kaa'ee jira. Garii ka buuka irratti katabee jira. Buukni fuula 450 siin jedhee jira gamme. Kanneen keessaa harka diisantii ka ta'e beektota Oromoo irratti quba qabee barreessee jira. Quba qabeen barreessee sanillee barreessuu fakkiidhaan lafa kaa'ee jedhe. Fakkii san keessaa WOC ijaarree turre. WOC irratti interviyaa fiddee turte waati yaadate ta'e galee. WOC kun akkamitti Oromoo bakka bu'a ka jedhu. WOC maaf jigee akkamitti jigee wanni WOC jisse suni hadha maaltu jijjiiramee warri kun wal gahee jedhe. Like what dynamic walii galteen jaraa really absurd. So waa hedduutu I am very cautious. Wanni tokko karaa dubbachuu yaada qabu ammoo akka kalee taane san ummanni Oromoo gaalabilii ija dunuunfanne otoo hin laalin ta'uu yeroo kana keessatti yeroo biyyattiin guutuun dhiigaa jirtu Amaarri booyaa jira Tigreen booyaa jirtu wanni Oromoon dura deeme du'uuf kaffaluuf hin jiru jedhee nama si galee biyyi yoo taate waliin badaa waan jirruuf gadi teenye waliin haasofna malee mallaqa Oromoo nyaachuu bara maraa ilmaan Oromoo afoofitti du'u kana jira jijjiiramee jira. Rakkoon Oromoo very deep ida. Akka amma 18 irraa kaasnu kana otoo hin ta'iniifi. So I do have a concern because warra walgahii jedhee hin beeku natti illee himne miidiyaa irratti akkuma nama kaawwaniin arge malee garuu wanni tokko ka beeku warra kiilii daroota akka jiru waggoottan I personally have attempted garee WO keessatti fakkeenyaaf namni WO bakka bu'eetiin Jawaarii manedhaa keessatti dubbisaa ture waa'ee jedhudha. Which I have written in great detail. Sigale maaf kufe. So every wanna kufe wanna karaa dhiiga uummata Oromoo keessa galchine kana keessatti harka keessaa qabna. Asigir ijoollee qabsoo du'aa jirtu kana keessatti harka keessaa qaba namni martuu harkisaa qulqulluu miti jechuu barbaada. Garaana gubuyyuu oo dhugaa dubbadde sani ati yoo barbaadde miidiyaadha you don't have to criticize. Amma suutaan jalqabaa jira malee I will criticize. Because WOC maaf jige ka jedhu irratti waan hin beekuuf warra Jawaarirraa fudhadhu Tsaggaayee fudhadhu Abaa'oo qarta fudhadhuu fi because ajandaan kiyya ajandaa uummata Oromooti maaftu na gara sitti fakkaate. I'm not interested in politics. Abaa'oo keessas hin jiru Kafaa'oo keessas hin jiru. Sigalee interesting kiyya waan tokko kan hin beeku umrii kiyya waggaa 21 qabsoo irratti hin fixee jedhe jechuudha. Ummanni Oromoo akkasitti da'uu hin qabu. At least hangam beekumsa kiyya qabdaa itti fufuu hin danda'an sigalee because warri kun kalee gariin jira diina turanii miti amma fakkeenyaaf wal arrabsaa turan gariin kaadha suuraa waliin kaanii miti siyaatilitti warra kana qeequufi miti la sigalee jira mootummaan aangoorra jiru extremely the worst of the worst dha sigalee is the worst of the worst. So by any means ani mootummaan kun abii gaarii ta'ee warri kun hamaa ta'eef miti garuu akka namoota wajjin kana dalage walii galteen jira maali kalee diina turanii hadha diina biraa arganii jirnaan furmaan kana because qabri makaleetiin deebisanii what is the agenda because especially waggoota afran dabargame sa'aatii kudhan otoo hin ta'in sa'aatii 16 kanarra dalagaa ture gamme akka namaa otoo hin ta'in
kadhattuun ta'ee jira si galee because Jawaar mataa isaatti he is very much aware as far as warra WA keessa jiru WOC keessa jiru dubbisaanii ture akkuma haga inni hidhaabee illee wanni inni godhaa ture wanni inni dubbataa ture kan namni marti beeku jechuudha si galee oo yaadate taane anaaf isqeeli WOC qabannee Australia deemnee ture yeroo Jawaar hidhaabee jechuudha interview kennimoo yeroo hidhaabee so it's not like naive so warroonni am suuraa agarte kunniin really I mean what do they represent ko abaa'u kabaa'u wal gaheemo abaa'u kafaa'u fi OLT wal gaheemo maalirra tolii gala it is fakkeessu akka ta'u taate I am going to speak against jechuudha I'm pretty sure it's going to make me against them when against speak out ka godhuuf ammoo mootummaan angora jiru bineensi kuwaa gaa'ee ta'e otoo hin ta'in karaa kalee irra deemne sun aniin ofii kijaayyuu waan jijjiirameef karaan sun immoo ifa bahuu qaba kan hin jedhu dhamanee jedhe garaagarummaan uufamaara oo yaaltee jette beektaa lagamme amaara keessatti dik akka binee billee ta'uu danda'a maara argisitti fakkaate amaara keessatti yoo qoodanis oo maal godhanis miidiyaa marra agartee jetta. Wanni dhoksaa duubarra hin jiru. Oromoo keessatti bilcheessanii fakkeessanii fidan jechuudha. Bilisummaa akka waan borusitti kennanii ru'itan ta'e bishaan keessa dabarsanii jiru si balle dhugaan Oromoo keessatti hin baatu ati yoo dhugaas qabattee baate maqaan sitti bahu arrabnati fudhattu ani safuu ka jedhamu manni keenya gatee jira even akka dubartiitti iyyuu jechuudha Oromoon dubartiif kabajaa qaba jedhee dubbate arrabsi ijoolleen dhiiraa nama arrabsitu siraajii godhee raajinatti ta'ee jira jechuudha akka namaa tokkotti so my concern is galee waa hedduutu yaalamee ture. Wanni yaalame suni maaf kufee haaroofi maaltu hafee jedhee because ani yoo taate akkuma sin jedhe uummanni Oromoo kan beeku bu'aa kanarratti illee kabarreessee dhufee jedhe UN irraa qabadhu AU qabadhu mootummaa Ameerikaa qabadhu mootummaa addunyaa kana wajjin for the last 3 years wajji haasa'an ture jechuudha hirmaannaa qabsoo kana keessa nama nan qabu jechuudha so wannan quban qabne kun nama ka deemaa jiru jechuudha warroon achirra arginu immoo harki guddaan kara WOC keessattuu qabateetiin abaa'u addatti engage godhaa turanii namni lama kaa'ame kafaa'u addatti engage godhamaa ture OLD addatti engage godhamaa ture Jawaariif Baqqalaa Maayilaa keessatti addatti engage godhamaa turanii jechuudha so what change now I'm yet to do sigalee because ani fakkeessuu amma umriin jaaree jira fakkeessuu hin barbaadu an sigalee suuraa koo meaningful conversation jijjiiramoo akka finneen taane I will qeeqaa anyway, oruqee qabarra kana biratti doing in good disini because I want to book yarallee haasawuun barbaada. Garuu kana yoo dubbadhu gammee kiyya mootummaan aangorra jiru I want to reflect in no way beetarii ta'eetii miti garuu dhugaan hanqinnoon kan duraa dubbadha jedheetiin malee. Waan si jaabsu maa yaadadhe gammee warroonni garii hadda namoota garii suuraa irra ka arge gaafsan maal jedhaa dubbatanii Oromoo advokasiin ta'uun qabu kuni Itoophiyaadha jedhanii warra olola oofaa turan gariin jala jechuudha. Olola oofanii ta'uun qabu kuni Amaaratu godhe jedha. Ani resolution sana an ofii kiyya Chris afaaniin dubbisee beta ofii kiyya draftii baanii fakkaata beetti kennine Amaara duubarratti itti fidanii jedhan. Garuu kireeditii nuu kennuu diddaaf beeta gamme ka Amaara tachi qabanii jedhan. Barka godhe ka katabe ka yaada fid ka Amaara godhe nuyi. Garuu hoo ta'u nu kireeditii argatuur an Oromoo keessatti kan hin argee jedhe beeta Oromoon gariin bilisummaa tokko fiddeetti kennite sirraa fudhachuurra Amaarri yoo fudhate yookiin bineensi yoo fudhate barbaadan. Wal dhabbii qabaachaa turre because bara 2020 irraa jalqabeetiin Global Oromoo Kongiresii ijaaraa ture nuti akka ollaatitti si galee otoo nu keenya deemaanii jirruun gareen biraa WOC fidee as bahee jechuudha. Nuti 2020 jalqabnee jarri 2020 waan waggaa tokko booda as fidanii jedhanii walitti buunee turre warra kanneen wajjin yaataate garuu olmaan jirtanii jettee dhaarratti na gaafattee waliin jirraa Minnesota deemtanaan jennaan yaa in deemaa jirraa sagantaa qopheessaa jirraa jedhesitti maaf WOC dhaabni agas ga'u ijoolleen sun beektonni sun research warra gariin jaraasuma keessa jiran researchii waggaa tokko itti goonee jedhan nama hedduu dubbisnee jedhan maaliif sun kufee kun ta'a nu malee waan ta'eef because namoonni takkaa lama keessaa dhabaman sanniin jarri yoo jiran inni biraa deemuu danda'u nu malee fakkiin guddaan iyyuu sanii si galee akkasii fayyadamee jedhee si galee wanni ani Oromoo keessatti argee jedhe yoo inni keessa hin jiraatin bakka marti nu barbaadu si galee jiguu qaba wanni sun si galee wanni jigee fi because namni gariin keessa hin jiru nu malee tuffisee jedhe jechuudha kana keessa fakkeenyaaf obbo Tsaggaayee keessatti argee jedha ati yaadatta obbo Tsaggaayee waggaa tokkoof WOC irra maal dalagaa ture maal dalagaa ture achirratti illee katabee jira ana Tsaggaayee qaamaan wal agarree hin beeknu haasaallee waliin haasofnee hin beeknu garuu dalagaa kiyya ta'ee nama kuffise jechuudha. Har'a maaltu jijjiirame immoo bakka kalee Tsaggaayee waan keessaa hafee fi har'a itti deemuu qaba. So Tsaggaayee qofa maqaa fayyadamee jedhee as keessatti barbaadeetiin. So sabotaajii wal sakaaluu
fakkii after fakkii demeetiin irratti dubbadhe jechuudha. Vanguardiidha federaalizimii taappikii guddaadha lagamme. Yeroo baay'ee qabsoo Oromoo kana keessatti bitta daaraa kakaasaa jirra si galee qaccee tuttuqaa jirra. We really need to step back to the beginning ilaaluu qabna jedheen anaalee jedha. Fakkeenyaaf federaalizimii irratti hojii dubbadhee jedhe. Federalizimiin lamatu jira. Tokko kasabaan ijaarame, tokko ka ji'oogiraafiin ijaarame. Namni martuun beeka. Tokko si galee akka Ameerikaa kana steeta uumte ji'oogiraafii. Kun ammoo akka Itoophiyaa ka gosaan ijaarame si galee afaan irratti yookiin ammoo saba irratti hundaa'e ka ijaarame jechuudha. Federalizimii Itoophiyaa yoo ijaaramee jedhu saboota afaan jaraa badan ka akka Oromoo, Somaalee, Tigree saboota kanneen afaan jaraa aadaa jaraa hooldi gochuuf godhee jedha jechuudha. So federalizimiin yoo laaltee jeneraalizimii eenyu fayyaduu jette minoritiidhaaf. Maa yoo jette sabni minoritiin kun afaan isaa jalaa bada. It's true aadaan hin badee jedha afaanuma keessa. Oromoon aadaa isaa afaan isaa badaa ture sirriidha badaa ture. Aga xiqqoo dhaqabnee hin beekna sun namni martuu. Garuu akka saba guddaa tokkootti dhimmi federalizimii dhuguma Oromoo ilaala. Moo Oromooni riqicha namaa ta'ee dhimma namaatiin du'aa jira. Moo Oromoon biyya isaa uunfatee akkuma Itoophiyaa guutuu maaliif afaan Oromoon goone? Maaliif hin goone? Why not? Because America keessatti the majority rules the minority. Sigalee majority rules minority protect godheetiin. Oromoo keessatti Itoophiyaa keessatti illee akka saba guddaatitti qarqaarsa hin barbaachisu abbaa kiyya. Yoo afaan Ingiliffaa jenne afaan Ingiliffaa goona. Yoo afaan Oromoo jenne afaan Oromoo goona. Dhimmi federalizimii dhuguma dhimma Oromoo ta'uu qaba. So I made a very big argument sigalee because waan Somaaliin uummata keenya goote. Waan Somaaliin ani walgahiirratti argee jedhe. Ilaalcha jarri deemtuuf. Amma eeggadda Boorana keessatti lafti summartuu teenna jedhan warri kun beektaa. Warri nuti waliin tokko jenneef deemnu kuni. So kanneen argee dhimmi kun waan dhimma biraatiif lolaa jira kan hin jedhu vanguardii federalizimiin nuti ani ofii kijaasin jedhee gaafsanii federalizimiin is the bare minimum na ajjeessan na qaba na gadhiisaa jedhee ammuuf duba laalee jedhu dhimmi kun dhimma nu ilaalu kan jedhu I am making a different argument. Yeroo Itoophiyaa biyyi bira dhaqu federalizimiin the bare minimum hinduuna nu qaba nu gadhiisaa jenne. Amma yoo daalee jedhu dhimmi federalizimii dhimma minoritiiti. Ani uummata majoritiiti. Addunyaan kan hunjattu biyya bulchaan hunjatti. Oromoon lakki biyya bulchinuu ganda kiyya qoree qaawalanatti akkamitti kanaaf beekta boo'icha gararoo ta'aniitiin jenne bal'inaan itti deebinee haasofnaa. This is what the fundamental problem Oromoo kana. Hanga Oromoon gaafii isaa hin qajeelchine gamme. Fala Itoophiyaan qabritti kagalche ofillee garadoo akka darbe kanaaf generation dhufu kana gochuun qabnu the next phase of my struggle is san ta'uu qaba jedhee. Kan hin katabeef sana hin beekte sensitiividha. Yeroo ati waa'ee federalizimiin dubbanne gurguramtuudha. Sigalee ati eebalu maqaa namatti baasanii jedhan. Sigalee gariin Oromoon gariin hin beekta. Chaappaa qabatanii ati Oromoodha. Ati Oromoon akka maqaa namatti baasaa oolan jechuudha Oromoo keessatti. So really if you want to end suffering or barbaanne that is the conversation we need to have. We need to acknowledge beeksisuu qabna rakkoon Oromoo waggoottan 50 dabre waa'ee dhimma maal ba'aa turre including ana malee kanaaf jijjiiraman siin jedhee gameessi galee hanga saba guddaa ilaalcha kee ijaarsa minority ta'etti nageenya dhufuu hin danda'u. Ati abbaa manaa taate mana bulchu gaadaa malee yoo ka jettu taate eenyu mana haa bulchure kun illee si galee gaadaa garanaa bulcha jedha kun illee as bulcha abbaan mana dhabe si galee abbaan sila ka mana bulchuu akka mana bulchuu jedheetiin waggaa 50 booyaa ture. This is the conversation ka dubbachuu qabnu bitatti ka argumenti godhee barreesse kana obviously recommendation godhee jirse dhugaa kana hafeesiin goone taate natiin jijjiirama suuraa ka'aa oolte walgaa oolte natiin jijjiirama hin dhufu jechuudha. Inni diversity irratti Oromoon mataa isaatti hin beekta diversity uummata taane interest adda addaa qabna. Fakkeenyaaf Oromoo keessatti musliimatu jira. Oromoo keessa waaqeffatatu jira. Fakkeenyaaf wal sakaalaa irratti waa'ee qosa inni tuqee dubbadhee jira. Nu maleedha bakka sigalee musliimni Oromoo dhimma musliimaa qofa yoo ta'e qofa dubbachuu barbaada. Kiristaanis akkasuma dhimma kiristaanaa qofa. So marti nu malee taaneetiin waa'ee bal'isnee ka fagoo ka biyyaa ka ofii ilaaluu dhiisneeti sammuu ofii dubbisa tokko maal jedhee beektaa victim mentality sigalee uummata gadadoon jiraachuu akkasitti of guddisnee jenne because politikaan irraa nu dhufne politikaa akkasii ture.